Boqonnaa 5 haala sabboonummaan Oromoo keessa jiru. Rakkinoota qabsoo Oromoo fi tarsiimoolee walabummaa Oromiyaaf barbaachisan. Dhimmoota jajjaboo sadii irratti akkan yaada kennuun gaafatame. Haala qabsoon Oromoo keessa jiru, rakkinoota qabsoon bilisummaa Oromoo qabuu fi waa'ee tarsiimoo qabsoo walabummaa Oromiyaa. Oromoon kolonii Itoophiyaa fi deeggartoota isaa didachuuf qabsaa'uun jiraatus impeeriyaalizimiin addunyaas yeruma Oromiyaan koloneeffatame jalqabe. Qabsoon bilisummaa Oromoo kan jalqabame bara 1960moota keessa tahus sabboonummaan Oromoo ammallee ijoollee fi guddinarra kan jirudha. Akkumaan harkifannaa guddina sabboonummaa Oromoo ibsetti haala qabsoon Oromoo keessa jiru, tarsiimoo qabsichaaf barbaachisu, rakkinoota qabsichi qabuu fi furmaata isaarrattiin yaada kenna. Haala sabboonummaan Oromoo keessa jiru. Bara 1991 keessa sabboonummaan Oromoo sadarkaa haaraarra gahe. Yeroo sana dura sabboonummaan Oromoo murnootuma haga yartuu biratti beekamee fudhatamas qaba ture. Dhiibbaa kolonii Itoophiyaarraa kan ka'e Oromoonni hedduun eenyummaa ormaa fi amantiilee mootummichaan itti fe'ame yookiin kan biyya alaa irraa ergifataman kanneen akka kiristaanummaa fi islaamummaa ofitti fudhachuun kan ofii gatan. Eenyummaan Oromoo eenyummaa faalame kan ormaa irraa fudhatameen ukkaamsameera. Yeroo Oromoonni hedduun Oromummaa akka eenyummaa isaaniitti fudhatan sabboonummaan Oromoo nafa siyaasa aadaa Oromoo tahee dagaaga. Sabboonummaan Oromoo hojii aadaa fi siyaasaa Oromoon wal qabate akkuma ta'uu isaatti uummata Oromoo humneessee akka hiree isaanii murteeffatan dandeessisuuf yaala. Qabsoon bilisummaa Oromoo dandeettii jaarmaa sadarkaalee addunyaa, biyyaalessaa, naannoo fi namootaatti wal faana gurmeessuun sochoosuu hin dandeenye. Sirna yookiin adeemsa dandeettii jaarmaa kan qabsoo Oromoo guddisuu, hogganoota tokkummaa qabaatanii dhimmoota hundee irratti waliif galanii imaammata qajeelfama ta'uu baasanii tattaaffiin ilmaan biyyaa walitti dabalame tarkaanfii waloo fudhachuun ga'u jiraachuu gaafata. Gochaaleen kanneen hojii siyaasaa, ilaalchaa, amantii, aadaa, maallaqaa fi waraanaas ni dabalata. Yeroon kun kan itti maaliif nuti uummanni miliyoona 60 geenyu jaarmaa akka barbaadnu uummachuu kan hanqannee jennee of gaafannudha. Keessattuu nuti beektonni Oromoo maaliif tokkummaa siyaasaa fi ilaalchaa kan caasaa jaarmaa cimaa tolfachuuf nu gargaaru qabaachuu dadhabnaa kanneen gaaffilee Oromoonni onnee qulqulluu fi sammuu cimsee yaaduun deebifamuu qabanidha. Rakkinoonni jedhaman hundi jiraatan illee wanti wayyaan jiru qabsoon Oromoo kan adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu guddina agarsiisaa jiraachuu isaati. Adda bilisummaa Oromoo sammuu uummata keenyaa keessatti dammaqinsaa fi hawwii bilisummaa uumuun fedhii bilisummaa fi abdii itti bulchaa jira. Hirrinni karaa jaarmaa fi ilaalchaa akkuma jirutti ta'ee dhaabni kun utubaa qabsoo siyaasaa Oromoo tahee jira. Oromoonni warri of sobanii fi hubannoota gadi fagoo hin qabne dhugaa kana ni haalu. Oromummaan haala wal fakkaatuun bakkayyuutti waan hin dagaaginii fi hirrina hooggannoonni karaa jaarmaan qaban irraa kan ka'e qabsoon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo sochoosee tarkaanfii gamtaan ga'uu hin dandeenye. Rakkinoota qabsoo bilisummaa Oromoo. Akka Oromootti koloniidhaan qabamuu fi namummaa balfamuun filmaata keenya hin turre. Garuu murannoo fi kutannoo keenya ol kaafnee qabsaa'uun of bilisoomsuu fi deebifnee Oromummaa isa nu duraa madeessan wal'aannachuu fi ijaarrachuun filmaata keenya. Seenaan kan agarsiisu uummanni ijaaramee fi kutatee qabsaa'ee duwwaan akka bilisummaa gonfatanidha. Siyaasaa annisaa hin qabne geggeessuun bilisoomuu hin dandeenyu. Rakkoolee siyaasaa keenya beeknee yeroodhaan imaammata qajeelaatti dhimma baanee furmaata arguu fi qabna. Harkifannaa fi dhibaa'insa guddina qabsoo bilisummaa keenyaaf sababoota keessaa fi alaatu jira. Kitaabolee fi barruulee hedduutu sababoota rakkoolee alaa ilaalchisee barreeffame. Miidhaan rakkooleen jedhaman guddina sabboonummaa Oromoo irratti qabaatanis ibsamaniiru. Olitti waan koloniin Itoophiyaa nurraan ga'e irratti fuulleffannee ibsineerra. Amma waan diinonni keenya nu godhan odeessuuf hin deemu. Waan takkitti kan hin ta'in, waa tokko kan hin jedhu miidhaa sirni gabrummaa Itoophiyaa karaa qaamaa hamilee namummaa nu keessatti doomsuu fi walitti nu diruudhaan akka haala haaraa hin maddisiifnee fi tarsiimoo bilisummaa keenyaan nu ga'uu hin tolfanne jechuu kooti. Rakkooleen kaan harkifannaa guddachuu sabboonummaa Oromoo, siyaasaa hamtuu walitti yaaduu kan aadeffatame, hirrina sammuu bilisummaa jechuunis bilisummaaf yaaduu, siyaasaa fi ilaalchi wal fakkaachuu hanqachuu, haala addunyaa wallaaluu fi
xiqqeenya muuxannoo siyaasaa fi kasaaraa siyaasaati. Hammeenya gabrummaa siyaasaa Itoophiyaa. Akeekota duraa koloniyaalizimii Itoophiyaa keessaa tokko namoota hoogganummaaf duubee cimaa qaban ajjeesuu fi qaroo hidhaatti gidirsuun Oromoo hooggana maleetti gochuudha. Kun kan godhamuuf akka Oromoon hooggana walabaa fi of danda'a akka hin horannee fi akka gochaalee biyyoota alaa keessatti mul'atan agarsiisanitti karaa qolqalbii fi gochaanis warri Itoophiyaa miidhaa guddaa nurratti raawwataniiru. Namoonni ofirratti abdii hin qabnee fi isaan keessa namni waa turuu danda'uu fi isaan geggeessuu ni jira jedhanii amanuu dhabuun hagam qorqalbiin isaanii akka miidhame agarsiisa. Yommuu hoogganoonni isaan keessaa bahan laafina hoogganoota sanii barbaaduun jabina isaanii haaluun hamilee cabsanii akka hoogganuuf gahummaa hin qabaanne doomsu. Oromoonni akkasii haga sammuu bilisaa hin horannetti gochaa fakkaataa raawwachuu ittuma fufu. Haalli kun hoogganotaa fi hojjettoota siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaafis ni hojjeta. Yoo warri homaa hin goone garuu hojiin isaanii arrabsuu, odeessa hin tolle facaasuu fi milkii hoogganotaa galata dhorkuun haga hin dhaabbatinitti hoogganoota ciccimoo horachuun akkamitti danda'ama? Gariin keenya badii gootota keenyaa kanneen qabsichaaf bu'aa buusanii kan jiru guddisuu fi yoo hin jirre uumne odeessuu jaallanna. Hojii gaggaarii raawwatan tuffannee dadhabbii isaanii guddifnee dhiyeessina. Warri homaa hin goone warra saba isaaniif waa godhan qeequu fi komachuu akkamitti danda'u? Warri qabsoo bilisummaa geggeessan dogoggoruu ni malu. Akka ani amanutti cinaacha gaarii hoogganootaa faarsaa badii isaanii karaa ijaaraa ta'een sirreessuutu karaadha. Akka namoota qabsichaaf gumaacha hin gooneetti mogolee buusuun utuu hin beekin diina jajjabeessine of laaffisuudha. Yaadaa fi ilaalchii of bareechanii obboleewwanii fi obboleettota keenya xureessuu amala balfamaadha. Amalli akkasii dhibaa'ummaa fi hojjetanii milkii argamsiisuu irraa abdii murannaa uuma. Guddinni murannoo fi jabaatanii hojjechuun dhufa. Namoota biraa xinneessuudhaan miti. Namoonni waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo hubannoota gahaa hin qabnee fi dammaqiinsa gadi aanaan maqaa namootaa fi dhaabota qabsoo godhanii kaasuun odeessa dharaa bittinneessan ni jiru. Duratti deemuu feena yoo ta'e gochaa diigaa akkasii lagannee warra namootaa fi dhaabota qabsaa'an irratti duulan dura dhaabbachuu, saaxiluu fi bakka dhorkuu barbaachisa. Namoonni yookiin jaarmoleen caalanii argamuu yoo fedhan hojii qabsootti seenanii qooda gaarii kennuu malee gochaa diigaatti bobbahuun miti. Humnaa fi dandeettii uummata keenyaa hojiirra oolchuuf dhiibbaa gabrummaa siyaasaa Itoophiyaa irra aanuun hoogganoota, jaarmolee fi ofii keenya irratti abdii qabaachuu qabna. Qabsaa'onni Oromoo karuma fedheenuu ofii isaanii fi uummata isaanii bilisoomsuu qabu. Hoogganoota akkamii feena? Hoogganoota nu waliin jijjiiramuu fi yaadota, beekumsa, maallaqaa fi qabeenya biroos qindeessuun qabsoo bilisummaa saba Oromoof oolchan barbaadna. Hoogganoota warraaqoo Oromoo kanneen sirna roorroo Itoophiyaa rukutuu fi mancaasuuf fedhii fi murannoo qaban, kanneen rakkoo guddachuu dhaba sabboonummaa Oromoo furuuf hojjetan, kanneen siyaasaa duubatti hafaa hambisuuf hojjetan, kanneen hirrina bayyanoota sammuu yookiin bilisummaa qaban sirreessuuf hojjetan, kanneen warra haala addunyaa hubachuun itti hir'atu barsiisanii gahummaa qabaachisaa fi warra muuxannoo qabsoo hin qabne barsiisanii dandeettii jaarmaa uummata Oromoo ol kaasuun saba Oromoo injifannoon gahan barbaanna. Buraawinsa guddina sabboonummaa Oromoo. Dadhabbiin qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan tokko buraawinsa guddina sabboonummaa Oromooti. Yeroo kanatti Oromoon sadiitti qoodamuu danda'a. Tokko Oromoota qabsaa'oo wareegama haga lubbuu fi qabeenyaa hunda baasuuf qophii tahan. Warri mirga Oromoo tiksuu fi ittisuuf tarkaanfii fudhatan warra duraa kana keessatti ramadamu. Itoophiyaawonni balleessuu fi dadhabsiisuuf kan itti aggaammatan isaan kanneeni. Moggaa kaaniin kanneen jiran Oromoota beekaa yookiin utuu hin beekin gara diinaa goranii gantummaan faallaa dantaa sabichaa dhaabbachuun nyaapha wajjin dhaabbatanidha. Mallattoon dadhabiinsa qabsoo Oromoo tokko gantoota akkasii diina jalaa deebisuun lakkoofsa isaanii xinneessuuf haga ga'u hojjechuu hanqachuudha. Irra guddaan Oromoota warra ibsaman lamaan gidduu kanneen jiranidha. Sabboonummaan Oromoo bilchaachuu kan danda'u yoo warri kun kakaasamanii fi sochoofaman duwwaadha. Qabsoon barattoonni Oromoo geggeessan guddachuu jalqabuu sabboonummaa Oromoof ragaa onnachiisaadha. Erga bara 1991 as dammaqiinsi Oromummaa barattoota gidduutti ol ka'uun waan shakkii hin qabnedha. Garuu bayyanoota kana sadarkaa Oromummaatti ol guddisuuf qabsoo finiinsuu gaafata.
yommuu sabboonummaan Oromoo qaama hawaasaa wayyaba sochoosuu humni uummata Oromoo akeeka siyaasaa isaa fiixaan baafachuu hanqisu tokkoyyuu hin jiru. Haga yoonaa xinneenyi of baruu fi eenyummaa ofii wallaaluu bifa burraawinsi guddina sabboonummaa ayyaallallattummaan siyaasarraa maquun qabsoo Oromoof of kennuu dhabuun qollifannaa dharaan wal yakkuu fi ololli diiggaan mul'ateera. Kanneen hundi hirrina bilchina siyaasaatti ramadamuu danda'u. Akka asii gaditti arguuf jiraannutti siyaasni akkanaa kaayyoo ijoo Oromummaa isa eenyummaa Oromoo mirga dhala namaa aadaa seenaa afaanii fi dantaa Oromoo akka namaa fi waloottis tiksu faallessa. Wanti beekamuu qabu Oromummaan kan ijaaramu miidhama waliin nurra gahee wal nu fakkeessu kaayyoo bilisummaa fi walqixxummaa ilmoo namaa kan itti amannu seenaa Oromoo deebisuuf fedhii qabnu jaalala afaan keenya guddifachuuf qabnu hubannoota adda addummaa amantii fi wanneen biroos kanneen hedduumina keenya irraa maddan irraati. Akkuma sabboonummaan Oromoo guddachaa fi bilchaachaa deemutti akeekni siyaasaa fi aadaa Oromummaa keenyaas cimaa dhufa. Qabsoon Oromoo hundaafuu banaa ta'e Oromoon hundi qoodaa fi dandeettii addaa kan qabu Oromummaa ijaaruuf gumaachuu akka danda'u haalli aanjeffamuu qaba. Oromummaan tokkummaa fi adda addummaa keenyas walitti hammata. Siyaasa duubatti hafaa fi ofittummaa kan bilisummaan bakka buusuutu nurraa eegama. Siyaasa dulloomaa tarkaanfachiisuu. Bakka dhaloota keenyaa bakkoota biraa irraa caalchifnee jaallachuu, jireenya mataa keenyaa wayyeeffachuuf tattaafachuun, amantii keenya fardeessuunii fi wanneen kanneen fakkaatan jireenya keenya keessatti mul'achuun jireenya keenyaaf hiikaa kennu malee badoo fi fafa miti. Garuu yommuu sababa bakka dhalootaa keenyaan namoota biraa kan caallu of seenuu, yommuu sababa tattaaffii amantii fi dandeettii keenyaan kaan caaluu qofa miti tuffachuu jalqabne gaafas karaa badii fi balaa qabannee jechuudha. Haalaa fi amalli akkasii siyaasaa hawaasaa fi jaarmaa keenya keessatti aadeeffatame ta'uu danda'a. Garuu Oromoo guddaa adda adda qoqqooduuf gumaachee eessayyuu akka nuti hin geenye nu taasisa. Sababaa guddaan Oromoon Itoophiyaadhaan mohameef tokko Oromummaan hafee eenyummaan waloo hafee faffaca'uun kophaa nyaapha dura dhaabbachuun laayyootti injifatamuuf karaa banuudha. Waltoominni sirna gadaa diigamee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hiramuun eenyummaa xixinnoo qabaachuu fi guddifachuutti goruutu mohamuu nu muude. Yommuu Oromoon jaarraalee 16ffaa hanga 18ffaa humna waal ta'ee fi loltoota qindaa'oo qabaate humni siyaasaa Oromoo ayyarate yookiin ugge hin turre. Adeemsa adda baba'insaa fi qoodinsa siyaasaa kana keessatti gitni Oromoota dhimma mataa jala goranii dhalate. Gareen kun yommuu haalli aanja'eefitti gantummaan mooraa diinaatti galan. Akka qajeelfama siyaasaa yeroon itti darbeetti yommuu diina kee mohamtu wanti godhamuu qabu harka itti kennuudha jedhama. Yoo siyaasaa yeroon itti darbe hordofne seenaa darberraa utuun baratiin hafne roorroon nurratti raawwatamuu akka itti fufu hayyamna. Uummanni seenaa irraa hin barree fi siyaasaa baratametti cichan kufaatiif of kaadhimanii of miidhuun diina isaanii tajaajilu. Siyaasaan baratame kan mootummaa jiruuf gugguufuu bare haala xaxaa sirna dureeyyii addunyaa sanyummaan guutame hubachuu nun dandeessisu. Siyaasni sirna addunyaa kaayyoo humnatti dhimma bahuu hordofa. Mootummaan kunis sanuma gochaa jira. Haala jijjiirraan aadaa siyaasaa fi dinagdee jiru kana keessatti uummanni qoqqoodamanii rakkina isaanii sadarkaa gosaa ollaa fi naannootti irra aanuu hin danda'an. Rakkoolee gurguddaa fi xaxaa furuuf yaadni mootummaa dhaabuu biqile. Warri siyaasa dulloomaa irra aanuuf dandeettii qabaatanii fi sammuu bilisummaa sabaa isaanii kan mootummaa mataa ofii utubachuutti geessu yookiin dandeettii mootummaa waliinii keessaa qooda gahaa qabaachuu dandeessisu qaban sirna sanyii dureeyyii addunyaa jalaa baraaramuuf carraa irra wayyaa qabu. Uummanni akeekota kanneen keessaa tokkottuu hin milkaa'in goolii buutummaaf saaxilamu. Sun ammoo duguuggaa sanyii fi weerara walitti dhaabbateen gaha. Bara globalizationin babal'ifame kana keessa baraaramnee jiraachuuf Oromoon siyaasaa akka feetee siyaasaa bilisummaa kan qorannoo fi imaammata hiikaa qabu irratti hundaa'een bakka buufachuu qabna. Siyaasaan bilisummaa Oromoo maatii Oromoo haaraa jedhamu kan murnoonni Oromoo hundinuu keessatti sassaabamanii kolonii Itoophiyaa ofirraa fonqolchuun kabajaa namummaa isaanii deeffatanii hawaasa haqaa fi dimokiraatawaa ijaara. Adeemsa kana keessatti Oromummaan wanneen Oromoon waloon qabu addeessa.
Sabboonummaan Oromoo akeeka biyyaalessaa ta'ee haala siyaasaan akka feetee tarkaanfachiisu dura dhaabbachuu hin dandeenye. Sababaanis gadaantummaa sadarkaa hubannoota bilisummaa haala addunyaa haga ga'u hubachuu hanqachuu, xinneenya muuxannoo siyaasaa fi dadhabbii jaarmaa qabaachuudha. Xinneenya sammuu bilisaa. Sadarkaa nam-tokkeetti sammuu bilisummaa jechuun beekumsa yookiin hubannoota cimaa qabaatanii rakkoo ulfaataa hubachuu fi furuu danda'uu qabaachuu jechuudha. Kana malees sadarkaa dammaqiinsaa fi guddina siyaasaa fi aadaa ol kaafachuu jechuudha. Sadarkaa hawaasaatti rakkinoota kaleessaa fi har'aa hubatanii malaa fi imaammata hojjechuun furmaata argamsiisuu danda'uun sammuu bilisummaa qabaachuu mul'isa. Jaarmoleen Oromoo sagantaa siyaasaa qabaatan illee imaammata ifaa, tarsiimoo fi tooftaa qabsoo isaanii kan ittiin saganticha fiixa baafatan hin qabanii yookiin ifan baasan. Imaammanni, tarsiimoonii fi tooftaan bahan yeroo yerootti ilaalamuu fi madaalamuu qabu. Jaarmoleen siyaasaa jiran sagantaa haala yeroo fi bara qaroomina addunyaa jiru waliin hin tarkaanfanne irratti hundaa'anii argamu. Caalaatti addaddummaa kaayyoo utuu hin qabaatiin jaarmaa siyaasaa lafa guutuun mallattoo bilchina siyaasaa kan addaddummaa xixinnoo irra waliif kutuudhaan dhimmoota bilisummaa biyyaa irratti fuulleffachuu dandeessisu dhabuu warra kana godhuuti. Jaarmolee fi namoonni siyaasaa sammuu bilisoome qaban dantaa sabummaa isaanii hunda dursu. Waldhabbii xixinnoolee haasawa kaayyoo waloo irratti hundaa'e hordofuun fixatu. Uummanni keenya yeroo jaarraa tokko ol ta'uuf gabrummaa siyaasaa Itoophiyaa jala jiraate. Waan kun mudateef baay'een wallaalummaa fi hiyyummaa jalatti gaadi'amanii jiraataniiru. Hedduun keenya baadiyyaatti iggitamnee caasaa qunnamtii baranee fi odeeffannoo malee jiraanna. Haala akkanaa keessatti Oromoonni hedduun rakkoo isaanii waaqumatti dhiifatanii kan humni alaa furuuf se'anii yaadu. Dhiibbaan gabrummaa siyaasaa Itoophiyaan uummata keenya irraan ga'ee Oromoota baratanis karaa qolqalbii miidheera. Dandeettii nama keenyaa guddina dhorkee dandeettii waa uumuu nu keessatti doomse. Gariin keenya Itoophiyaa irraa bilisoomuu barbaanna. Garuu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti Itoophiyaanota akkeessuu jaallanna. Oromoonni baratan tokko tokko Itoophiyaanota caalaa Itoophiyaanota ta'anii argamuu fedhu. Sabboontonni Oromoo hoo utumallee dantaa uummata keenyaaf dhaabbachuu jalqabneeyyuu sammuun bilisummaa keenya sadarkaa cimina jaarmaa irra hin geenye. Utuu beekumsa sirna addunyaa wal tuttuqaa jirtuu fi siyaasaa ishee hin dabalatiin sammuu bilisummaa keenya guddifachuu hin dandeenyu. Xinneenya hubannoota haala addunyaa. Amala sanyummaa sirna addunyaa beekuu dhabuu keenyaan akka itti hojjettu baruuf tattaafachuu mannaa waanuma arginu fakkaannee jala fiigna. Addunyaan dureeyyii sanyummaan faalamtee uummatoota ofittisuuf humna hin qabnetti garaa jabaatti. Warra humnaa fi qabeenya qabaniif jannata. Warra akka Oromoo kanneen humna, mootummaa fi qabeenyaa hin qabneef gaanname. Nuti Oromoonni gowwoomne akka waan addunyaan nuuf yaadee rakkina siyaasaa keenya nuuf furuutti fudhanna. Ormarraa gargaarsa argachuu kan dandeenyu yoo dura ofii keenya of gargaarree fi isaan nu gargaaruun bu'aa akka argamsiisuuf amansiifne qofa ta'uu daganna. Ilma laafaa haatuu hin jaallattu jedhama. Bilisummaa keenya kan gonfannu yommuu dandeettii keenya barree hojiirra oolfannu qofa. Kana gochuuf dura eenyummaa fi humna qabnu barree humnoota keenya haala addunyaa kan daddafee jijjiiramuun wal simsiifachuu qabna. Bilisummaa keenya kan argannu yoo argachuuf hojjenne qofa. Ta'uu baannaan uummata humna maleettii addunyaa keessaa sagalee hin qabne taana. Waa'ee addunyaa nu marsee jiru beekuu qabna. Keessattuu waa'ee Ameerikaafaa fi waa'ee uummatoota cunqurfamoo biroo kanneen wal ijaaranii hiree isaanii harka ofii keessa galfatanii baruu qabna. Yoo ofii fi wal irratti abdii qabaanne tokko tokkoo fi waloon tarkaanfii of bilisoomsuu fudhanne humna ni horanna. Yoo akka humna dhabeeyyii fi miidhamtootaa wal nyaachuu fi furmaanni ormarraa nuuf dhufuutti hubanne akkuma kufnetti hafna. Gowwummaa fi wallaalummaa keenyarra aannee haala addunyaa daddaftee jijjiiramtuu baruu danda'uu qabna. Xinneenya muuxannoo siyaasaa fi dadhabbiilee jaarmaa. Waan gabrummaa Itoophiyaa jala jaarraa tokko oliif jiraanneef muuxannoo bulchiinsa siyaasaa cimaa ijaaruu fi taliiguu hin qabaanne. Muuxannoo qabaachuu dhaba keenya ni haalla. Nama gammachiisuuf wallaaluma keenya dhoksina. Isas ta'e ishee kan waan hunda nan beekaa jedhu gowwaadha. Namni tokkoyyuu beekumsa waliin hin dhalanne, namni tokkos waan hunda hin beeku. Dogoggora hambisuuf tarkaanfii fudhachuu dhiifna. Sanaanis nama waa mara beekuu akka nu se'an feena. Akkasumas jaarmaa fi hoogganni keenya waan hunda akka nuuf beekanitti amannee waan nuun jedhan cufa raawwanna. Cillaaffannoon akkasii hoogganoota Oromoo gidduutti ilaalcha akka malee uumeera.
Kanarraa kan ka'e hoogganotaa fi jaarmaaleen keenya hoogganamtoota isaanii yaada qaban utuu hin dhaggeeffatiin guutuutti akka amananii fi abboomamaniif gaafatu. Sirni akkasii ofiin kaka'iinsa ukkaamsa. Hedduun keenya callifneetuma teenyee waan dhufu eeguu fi arguun akka baasu amanna. Utuu gaafatama keenya hin bahin ajaa'iba eegna. Yoo dubbiin badee dafnee warra waa tattaafatan qeequutti jarjarra. Humni addaa alarraa dhufee akka waan nu bilisoomsuutti abdanna. Gaafatama ofirraa gara namoota biraa dabarsuun hoogganotaa fi jaarmolee garii balaaleffachuu dhiisuu qabna. Amala abdii murannaa fi waan hundaa hiree irratti dhiifatuu lagachuu qabna. Utuu namoota biraa qeequutti hin kutiin ulaagaa ittiin nam-tokkee haga jaarmaatti ittiin wal madaallu uummachuu qabna. Yommuu waa xiqqishee qofa yookiin homaayyuu hin hojjenne hamilee ittiin nama biraa komatnu hin qabaannu. Hoogganni mudaa hin qabne kan bakka biraa irraa dhufe jannata yookiin Oromiyaa bilisoomtetti nu galchu hin jiru. Warraaqxonni Oromoo kanneen murannoo olaanaa qabanis rakkoo of danda'e qabaachuun ni mala. Rakkina isaan harkaa qabu nuun gahachuu hin fedhan. Gaddaa fi dadhabbii isaanii gadi baasanii himachuu hin fedhan. Wanti isaan uummatarraa barbaadan qabeenya malee yaadaa fi beekumsa miti. Yeroo hundumaa duuka buutota isaaniitti himuu malee irraa dhagahuuf qophii miti. Deeggartoonni kanumatti waan quufaniif sanbira darbanii homaa hin gaafatan. Akkan taajjabetti haalli akkasii bara 1960moota keessaa eessaanuu nun geenye. Fuula duras eessaanuu nun ga'u. Guddinaa fi jijjiirraa qabsoo keenya keessatti finnee gara injifannootti tarkaanfachuuf amala akkasii of duubatti dhiisuu qabna. Yaada gaarii fi beekumsi uummata keessaa burquu akka danda'u beekuu qabna. Jabinni hoogganoota warraaqoo kan madaalamu duuka buutotaa fi deeggartoota isaanii caqasanii uummata gurmeessuun dandeettii fi yaadni gaariin akka hojiirra ooluu fedhii qabaachuu isaaniitiini. Yaadni gaariin beekumsaa fi qoonni uummataa biraan hoogganoota siyaasaa keenyaan fudhatamee qindeessuun hojiirra waan hin oolchineef jijjiirraan hundee kan barbaachisu godhamee adeemsa qabsoo bilisummaa keenyaa keessatti milkiin eegamu guutamuu hanqatee jira. Keessattuu addi bilisummaa Oromoo yaadota garagaraaf banaa ta'uu qaba. Yaada uummata Oromoo keessummeessuu qaba. Wanti hubatamuu qabu rakkoo qabnu maraaf battalumatti furmaata hin argannu. Akeeka walitti nu hidhuu irratti hundaa'uun Oromoonni miliyoonotaan lakkaawaman waliin hojjetanii deebii barbaachisu argamsiisuudha. Namni hojii qabsoo sabicha ilaalu irraa hirmaatu hundi bahaa fi hunda hammataa ta'uu qaba yoo jennu nutis sanguunnee argamuu qabna. Akka miseensota maatii tokkichaatti wal dhaga'uu fi wal kabajuu qabna. Kun karaa ittiin rakkina jaarmaa keenyaa sadarkaa hundaa furachuu dandeenyudha. Tarsiimoolee walabummaa Oromiyaa. Tarsiimoolee walabummaa Oromiyaa imaammatoota guddinaa kan sirna gabrummaa siyaasaa Itoophiyaa sadarkaa maratti saaxiluu fi barbadeessuu of keessatti kan hammatu ta'uu qaba. Uummanni Oromoo keessattuu nuti hayyoonni gadaantummaa sammuu bilisoomee hir'ina muuxannoo hojii siyaasaa fi rakkoolee jaarmaa akkasumas haala addunyaan itti jirtu wallaaluu keessaa baanee mana hidhaa sirna gabrummaa Itoophiyaa irraa of bilisoomsuu danda'uu qabna. Tarsiimoolee walabummaa Oromiyaa milkeessoo qabaachuuf wanneen olitti tuttuqaman fiixa baafnee tokkummaan hojjennee hidda dhiigaa qabsichaa taanee argamuu gaafata. Kana gochuun dandeettii jaarmaa cimaa ijaarrachuu irratti gargaaruu ni dandeenya. Hawaasni Oromoo aadaa dimokiraatummaa fi sirna gadaa akka yeroo waliin tarkaanfatuutti dhimma bahaa fi haaromsataa dandeettii jaarmaa guddifachuu danda'a. Addi bilisummaa Oromoo utubaa qabsoo Oromoo waan ta'eef sochii siyaasaa bal'isuutu irraa eegama. Sadarkaa hundatti hooggana ititaa fi tokkoomee uummachuuf qabsaa'uu qabu. Hoogganoonni kunneen imaammatoota qorannoo irratti hundaa'anii fi mul'ata wal fakkaataa qabaachisuun tarkaanfilee siyaasaa, aadaa fi dippiloomaasii fudhachiisan hordofuu qabu. Kun mala ittiin rakkinoota guddachuu dhaba sabboonummaa Oromoo, hir'ina sammuu bilisaa, siyaasaa akka feetee hubannoota dhaba haala addunyaa fi hir'ina karaa jaarmaa jiru irra aanani. Addi bilisummaa Oromoo onnee irraa jaarmolee siyaasaa Oromoo walitti harkisuu fi bu'aa argamsiisuun abdatamu deeggaruu qaba. Jaarmoleen siyaasaa Oromoo dubbichi ilaalu hundi garaa guutuun hojjetanii hirmaannaa isaanii ol kaasuu fi wanneen tolaniif irratti fuulleffachuun jaarmicha cimsanii siyaasaa yeroon itti darbe dhiisuun irraa eegama. Boqonnaa jaffaan walitti deebina. Kan barreesse Profeesar Asaffaa Jaallataa, kan seenesse Biqilaa Manuutii. Ammaaf kanuma. Nagaan.